السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليون كيا namootni fakkeenyaaf appii gargaraa namaaf erguudha barbaadan hin cinqamina. Hedduu baay'ee isin hin cinqin. Imo keessan keessa gala imo keessan jalqaba update godha Play Store keessa galaati imo keessan update godha. Update hogguu jennu fakkeenyaaf yeroo imo keessan keessa galtan bakka kanatti yoon ka update isin gaafatatam ki open jechuu jira irratti wixan hangani download godhee xumuruu eedan jechuudha. Fakkeenyaaf application biraatiin isin agarsiisa. Fakkeenyaaf amma Facebook ni amma asirratti update jechuutti jira. Yeroo kamuu appii fayyadamaa jirtan san update yoo ka qabaataat Play Store keessa galaati update godha. Bakka update jettu kanatu wixanii jechuudha. Yoon tariiti yeroo isin kanarratti tuwitan bifa guutamuudha kan isin agarsiisu. Fakkeenyaaf bifa kana yoo kan isin agarsiisu taate tarii fakkeenyaaf yeroo isin appicha san download yookaan update gochuu barbaadan haala kanaan yoo fakkeenyaaf kan isinitti dhufu taate amma asirratti megaabaayitii 333 isinirraa barbaadaa jechuudha. Applicationota delete godhaa isin jechuu jira waan biraan jedhu kunoo mobile keessan guuteera bakka hin qabdu isin jechuu jira free app space isin jechuu jira. Kanaaf sana booda gama gadii kana jechuudha sitti bakka argu jirtan kanatti continue ta'etu tuni magariisa taate jechuudha. Yoo isin bifa right gootan appiin barbaachifne of keessaa haquudhaaf yoon ammoo application kunniin application haquun barbaanne ka ta'u taate ay keessanii baatanii Play Store keessatti deebitan gara biraan dhayxanii sarara sadii gama gubbaarraan jirtu tan jechuudha. Asirratti cuqaastan jechuudha. Sana booda setting ka jedhu kanarra ni dhooytanii ammas bakka kana arbantan jechuudha. Isa kana jechuudha. Auto update apps ka jedhu isa kana rakkoo qaba jechuudha. Mobile keessan ka guutu isa kana. Kanaaf yoon isa olii lamaan kanarra ka jiraatu taate yeroo isin wifi fayyadamtan yookaan ammoo isin networkiidha mobile data fayyadamtan ufuma isaatti update of godhee mobile keessan guutama jechuudha. Applicationonni ufuma update of godhan jechuudha. Kanaaf isa gadi aanu isa garjallaa kanatti hidhachuu qabdan jechuudha. Do not auto updates ka jedhu kanarra jechuudha. Okay, kana eega kana hiitanii sana booda saramsa sadii gubbaarraa tan tuquudhaan sana booda as my apps in the game ka jedhu kanarra ni cuqaastanii haala kanaan isiniif dhufe applicationonni isin qabdanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf Facebook ni fayyadamtanii amma Google Chrome kana fayyadamutti hin jirtanii yeroo hedduu jechuudha. Maps kanaan fayyadamtanii isin mul'isa kun isa kana haa fayyadamtanis garuu ammoo update ta'uudhaan qabu jechuudha. Mobile keessan irra haa taa'u malee update gochuun qabdan. Yoo update ta'ee jiraate isa kanniin akkamitti ofirraa balleessine ka jedhu isin agarsiisaa nafaana bu'aa. Fakkeenyaaf yoon bu'ee jiraate asirratti jechuudha uninstall ka jedhu isinii dhufa jechuudha. Amma garuu update godhi yookaan open naan jechuu jira update hin taane jechuu kiyya irratti. Okay, mee Google irratti ilaalla. Google appii kana haa bannu. Amma kun asirratti duraan update ta'ee jira jechuudha. Google kun jechuudha. Angaruu yoon isan sinillee balleessitan mobile keessan irraan baduu jechuudha. Inni application kuni maaliif hin rakkatin hin cinqamina numa ta'a jechuudha. Asirratti uninstall ofirraa balleessi ka jedhu dhufee jira. Bakka san tuquudhaan ofirraa balleessitan jechuudha. Inni biraa ammas ni barbaanna Chrome ka jedhu kanas ni banna. Inni kun hin qabu jennee dura tarree applicationota isin hin barbaachifne jechuudha. Applicationota fayyadamaan jirre fakkeenyaaf Google Drive akkasumas applicationota hedduu jira. Applicationota sanniin jechuudha akkam firraa bala fakkeenyaaf amma isa kana mee ilaallu isa kana sirriidha. Applicationota isin fayyadamaan jirre jechuudha gabaabumatti hedduudha. Gmail ka jiru kanan fakkeenyaaf amma Gmail yoo gabbu'ee jiraate uninstall yoo isin gaafate uninstall gootan haala kana ofirraa baastanii kaatanii booda update bakka itti tuquudhaan
update gootan fakkeenyaaf Google Photo kana uninstall gochuu dandeenya garuu mobile keessan irraan badu isa kana balleessuu illee hin qabdanii garuu okay amma barnoota amma dhufeef isin garsiisa applicationoota mobile keessan irra jiran jechuudha fakkeenyaaf applicationoota kan mobile kee irra jiran WhatsApp ta'ee Telegram ta'ee waan barbaadan jechuudha kan mobile keessan irra gabbuustanii qabdan osoo link isin barbaadne waan takka isin barbaadne nama email qabu irratti email'dhaan email irra ergitanii inni osoo gara biraan galle achuma irra gabbuufatee irra dhayuudhaan open godhee banataa jechuudha mee fakkeenyaaf keessa galeen isin garsiisa eega email keessan keessa galtanii gama gadii kanatti mallattoo tanaitu hidhanii mallattoo akkana ofii warra maramteertu bakka ittiin fakkeenyaaf yeroo suuraa kana ergu eddan irra dhooytan jechuudha. Isa kana irratti yeroo dhooytan haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Update yoo gootan my files ka jedhu kana irra dhooytan gallery ka jedhus kaameraas miti file ka jedhu kana irra ni dhooytanii sana booda akka argu jirtan kana fakkeenyaaf keessa apps ka jedhu kana fudhattan jechuudha. Apps ka jedhu kana keessa amma applicationoota 56tu jira jechuudha. Applicationoota kana hunda asumaan erguufii danda'a jechuudha nama amma fakkeenyaaf mi'a irra dhayu kuno applicationoota an qabu hunda asumaan naaf deera jechuudha gara biraa osoo hin deemne hin cinqamina amma fakkeenyaaf WhatsApp kana haa erguufii obboleessii kanaaf hin ergaa irraayitii irratti godhee san booda sendii jedhaan gubbaa irratti argamtu tana jechuudha sendii jettanii haala akka amma isin argu jirtan kanatti amma deemee jira jechuudha isa bira dhaqee jira gabaabumatti jechuudha osoo hin turin sekondii muraasa keessatti duru ergeef jechuudha applicationichaa kana jechuudha versionii isaa last versionii isaa jechuudha isa irra jiru jechuudha waliin ergeef jechuudha fakkeenya irra gadhaya amma namichi kun eega gabbu'ee fi booda irra gadhaya yeroon sirra dhufe haala kanaan sii dhufe open bakkee dhu kana irratti uyita open yeroo jetteen haala kanaan siif dhufaa jechuudha kunoo gama gadii kana irratti ni argita install bakkeetu kana tuquudhaan install godhattaa jechuudha gabaabumatti xumurteerta gabbuuftee booda mobile kee irraa argattaa jechuudha kana share waliif godhaa waan isin hin galle gaafadhaa waan asirraa barsiifame irra deebitanii hin gaafatina waan isin barsiisan qabadhaate ogguma san hojii irra oolcha sirriitti viidiyoo san hordofaati. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.